بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتني نجاح يا كيسني. جلقة ورتي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله المنما والله يا ربي نمك أبي المنما وتكنا مقول دندو. سبحان الله جلقة ورتي ما شاء الله الراجل إجراني. مجاكنا نمنون دنو ميديا رتين بيكان جد إيادا أفريقيا garuu yeroo jalqabaatiif daa'imummaa isaa irratti seenaan isaa hadhaallee yoo ta'e ammaaf nama gaarii nama biratti jaalatamaa filatamaa ta'ee argamee jira. Garuu daa'imummaa isaatti seenaan isaa waan qalbii nama cabsu nama naannoo nama ollaatiin akka gabbahee waliin jiraatu nama dhabe nama mana barumsaa keessatti gabbahee barachuu dadhabe nama uumama isaa kanaan sodaatanii irraa dheessanii fi akkasuma nama tuffatanii ilaa haati isaa itti qaanfachuu kageettee jechuudha. Garuu rabbiin yeroo ofii fedhetti nama qabaa yeroo ofii fedhetti ilma namaa biratti illee si jaalachiisa. Akkasuma mucaan kun namni hundinuu hin beektaniin jedhee yaada. Biyyoota garaagaraa illee deemee jira. Asillee dhufee umraa godhee jira. Dubaayin deema biyya Hindii biyyoota baay'ee keessa deddeema. Akkasuma garuu rabbiin jaalala ilma namaallee kenneefi maasha Allah rabbi umrii isaa keessa barakaa kaayu. Wallaa hedduu tokko na ajaa'ibe ilma namaa jalqaba laalanii osoo tuffachuu baatanii jalqaba ilma namaa laalanii osoo waa namaan jechuu baatanii bareeda. Inshaallah rabbiin akkanumatti isa haa tursiisuu jireenya isaa jireenya bareedduu rabbi isaaf haa godhu. Maasha Allah insalaataa umraa godhaa hedduu tokko garaa nama nyaata.